Nagaan hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galata Waaqayyoo maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u galanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa jiraataadhaaf haa ta'u egaa barnoota keenya itti fufnaa Waaqayyoon nu gargaare egaa ergaa Yohaannis isa duraa waliin barachaa jirraa akkuma yeroo baay'ee isinii kaasuu kana Amaariffaa irratti uumama qo'ataa jirra. Seera ba'uu waldaan barsiisaa jiru jira. Ergaa Yohaannis kana waldaan barsiisu jira. Egaa karaa keenyas immoo kan afaan Oromoos immoo ijoolleen keenya ditteelli sagalee Waaqayyoo hubachuu qabu jedhee nama amanuudha. Torbee darbe egaa kutaa 17 laallee turre yaadattuu ta'e kadhata gaafa yaadnu jennee keessattuu wantoota ijoo ta'an 4 kaasnee turre. Wantoota ijoo ta'an 4 kadhata gaafa yaadnu galatoo fi waammannaa of keessaa qabaachuu qaba. Tokkoffaa galatoodhaan, lammaffaa waammannaadhaan kan guutame ta'uu qaba jennee lammaffaa irratti immoo jireenya qajeelinaan kadhata kadhatamu ta'uu qaba. Jireenya Waaqayyoon kadhata nama qajeela dhaga'edha. Kadhata nama qajeelaa garuu hin dhaga'a jedha Faarsaa 15:29. Waaqayyo kan dhaga'u kadhata nama qajeelati kadhata hunda miti. Kanaaf baay'ee kadhachuu keenyan dura jireenyi koo qajeelina irra jira. Lapheen koo Waaqayyo fuulduratti qulqulluudha kan jedhu amanaan of ilaaluu qabu Waaqayyo fuulduratti nama fuulduratti ta'uu hin taane. Inni sadaffaan jireenya cubbuurraa fagaateen kan kadhatamu ta'uu qabaa jennee kaasne. Kadhata gaafa yaadnu jireenya cubbuurraa fagaate. Kana jechaan immoo ergamoota samiidhaa buunedha. Guyyaa keessatti dogoggora tokkollee hin hojjennu jechaa miti. Garuu laphee dhiifamaa, laphee jireenya qalbii jijjiirrannaa qabu, laphee cubbuu hin shaakalle ta'uu qaba jennee arfaffaa irratti torbee darbe kutaa 17 kan kaafne jireenya dhiifamaan kan kadhatamu ta'uu qaba. Kunis Waaqayyo fuulduratti namoota fuulduratti ta'uu hin taane. Maaliifan namoota Waaqayyo yeroo baay'ee namoota fuulduratti dhiifama sii godheera, dhiifama siif godheera waliin jijjedhama. Laphee keessa garuu summiitu jira obboloota ko. Sun immoo eebba keenya qaba. Kadhachuuf yeroo dhaabbattan Maarqos 11:25 kan jedhu kanaaf. Abbaan keessan inni waaqarraa yakka keessan akka isiniif dhiisutti namni tokko waa isin yakkee yaada keessan miidheera yoo ta'e dhiisa fi isa isin miidhe sanaaf dhiisaa jedha. Miitanii miti miidhamtanii dhiisaa jedha. Kanaaf kan ammoo fuuldura Waaqayyootti Waaqayyo isa laphee qoree ilaalu. Waaqayyo isa yaada laphee keenyaa beeku qofa otoo hin taane gara fuulduraatti waan yaadnurree Waaqayyo isa beeku sana fuulduratti laphee dhiifamaa qabaachuu qabna jechuudha. Isa kanaadha har'agaa kutaa 18 kadhata deebii argamsiisu kan jedhu immoo in ilaalla jechaadha. Kadhata deebii argamsiisu. Kadhanni hundi deebiin argamsiisu beektu. Kadhanni hundi firii qabatee gara keenyaan dhufu. Kadhata deebii argamsiisu ditteelisa keessa galuu keenyan dursa garuu har'a kan ilaallu kadhata yookaan kadhachuu jechuun maal jechuudha? Kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha kan jedhu immoo har'a ilaalla. Kadhata jechuun maalidha? Kadhachuu jechuun maalidha? Hiikan isaa maalinni? Kan jedhu ilaallaa. Sana dura garuu kutaa tokkoon isiniif dubbisee tanan galateeffannee Waaqayyo akka nu barsiisuuf gara barnoota keenyatti deebina. Faarsaa dhibbaa fi faarsaa boqonnaa 17 lakkoofsa 6. Faarsaa boqonnaa 17 lakkoofsa 6. Ani sin waammadha. Ati immoo ana jalaa hin owwaatta. Yaa Waaqayyo gurra kee gara kootti qabi. Dubbii koos dhaggeeffadhu. Galannii fi ulfinni jajamuun bara hamma baraatti teessoo kee isa bara baraa isa ulfaataa fi isa kabajamaa isa bara baraan jiraatu sanaaf haa ta'u. Waaqayyo Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkicha, Waaqa jiraataa, Waaqa ka'umsi kee fi dhumni kee hin beekamne, Waaqa hundumaa irratti mootee jirtu, mootii moototaa, gooftaa gooftotaa, Waaqa Abrahaamii fi Waaqa Isaaq,
Waaqa abboota keenyaa, Waaqa Yaaqoob galanni siif haa ta'u. Waaqa ergamootaa jajamuun, waaqeffamuun siif haa ta'u. Yakkaa kootii fi yakka obboloota kootii, yakkaa saba keenyaa maqaa Yesuus Kiristoositiin, dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoositiin nurraa qulleessi. Cubbuu keenya nuu dhiisi. Abbaa Yerichaa, Abbaa Sagalichaa, Abbaa Sabichaa, Hafuura Qulqulluu nu barsiisi, nu wajjiniin ta'i. Dubbiin keenya namoota hin jijjiiru. Ati gaaf dubbatte garuu dhala namaa jijjiiruu dandeessa. Nu wajjin ta'i. Ergamaan dukkanaa kamuu maqaa Yesuus Kiristoositiin sagalee kee akka nuti hin baranne, akka nuti hin dhaggeeffanne, akka nuti ittiin jijjiiramne, kallattii adda addaatiin kan goolii kaasu, kan nu falmu maqaa Yesuusitiin kan qabame haa ta'u. Galanni fi ulfinni garuu bara amma baraatti siif haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin ameen. Egaa har'a kan ilaallu kutaa 18 ilaallaa. Asuma boqonnaa 3 jalatti kan nuti ilaallu kadhata deebii argamsiisu. Kadhatni kadhatameedhaaf kadhannu hundi deebiin argamsiisu obboloota ko. Waaqayyoon kadhatu hundan dhaga'u. Har'a immoo xiqqoo ishii waan ifa ta'e walitti haasofna. Waaqayyo kadhata hundan dhaga'u. Kadhanni Waaqayyo dhaga'u jira, kadhanni Waaqayyo hin dhageenye jira. Ka'umsa akka ta'uuf mee tokkoffaa mootota isa duraa boqonnaa 18 lakkoofsa 42 hanga 45 kan jiru dubbisa. Ahaab nyaachuudhaaf dhuguudhaaf ol hin ba'e. Eeliyaas garuu gubbee tulluu Qarmeloos irratti ol ba'ee mataasaa hamma jilba isaa biraan ga'utti gadi gombisee hin kadhate. Hojjetaa isaatiin immoo dhaqii qixa galaanichaatiin ilaali jedhee kanarratti hin dhaqe ilaale. Achi homtuu hin jiru jedheen. Eeliyaas si'a 7 deebisee dhaqii ilaalittiin jedhe. Hojjetichi si'a 4ffaa isaatti kunoo duumessi xinnoon hamma harka namaa ga'u tokko galaanicharraa ol ka'aa jira jedhe. Eeliyaas kanarratti hojjetaa isaatiin dhaqiitii Ahaabin konkolaataa kee kaafadhuutii otoo bokkaan ittisin gadi bu'i jedhe. Kana gidduutti qilleensi duumessa fide bantii Waaqaa hin gurraachise. Bokkaan ulfaatan hin dhufe. Ahaab yommus konkolaataa isaa yaabbatee Izraa'elitti gadi hin bu'e. Kutaan kun egaa yeroo dubbistan Eeliyaas jalqaba irratti Elzaabeelii fi mootiin Akaab jedhamu mootiin Israa'el gara raajota Ba'aal 400tti dhiyaatan dabalatee isaan wajjiniin saba Israa'el saba Waaqayyoon irreesaa jabaadhaan biyya Gibxiitii baasee kan isaa godhate saba sana Waaqayyo isa jiraataa Waaqayyo isa qulqulluu irraa dugda akka galuuf gaafa godhu Eeliyaas garuu hin kadhate jedha. Waaqayyo sabni kun ammas beekutti eenyummaan kee hanga beekamutti waggaa 3 walakkaa bokkaan hin roobin jedhee samii cufee jedha. Achiin booda garuu waaqummaan Waaqayyo erga beekame booda raajonni Ba'aal sun qalmi qalamee iddoon aarsaan dhiyaateen kadhatanii waaqni isaanii dhaga'uu hin dandeenye. Eeliyaas garuu yeroo dabareen isaa qaqqabu maqaa Israa'el 12 dhagaan kaa'ee achiin booda boolla qotanii bishaanitti naqanii jibichaan qalee foon sana irra kaa'ee mukarra kaa'ee achiin booda Waaqayyoon kadhatee jedha. Waaqayyo yeroo kadhatutti ani ergamaa kee akkan ta'e ati Waaqa dhugaa akka taate sabni kun akka beekuuf Waaqayyo ibiddaan mul'adhu jedhee Waaqayyo ibiddaan mul'ate aarsaa sanas wanta qophaa'e sana hundumaas in nyaate bishaanichas in arraabe jedha. Achiin booda sabni Israa'el Waaqni Eeliyaas Waaqa dhugaati jedhee hin jilbeeffate hin kufe Waaqayyoof gombifameen sagade jedha. Raajota Ba'aal sana garuu Eeliyaas namni tokko akka hin baane jedhee hin qabe jedha. Laga Kiisoon jedhamu geessee hin qalchiisee jedha. Egaa kakuu haaraarra jirra waan ta'eef diinni keenya nama miti bara kana. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 ilaaluu hin danda'ama. Diinni keenya nama miti. 10 kaasee hanga 11 12 dubbistan nuti nama wajjin diinummaa hin qabnu. Hafuura hamaa nama duuba hojjetu sana falmina malee nama wajjin diinummaa hin qabnu. Suni kakuu moofaa waan ta'eef. Egaa erga qalchiisee boodadha. Waaqayyoon kutaa kana dhuftanii gaafa laaltan immoo bokkaa ergaa jedheen. Waaqayyoon bokkaa akka erguuf hin kadhate jedha. Hin kadhate jedha. Mataasaa jilbasaa jidduu kaa'ee miila isaa lamman jidduu kaa'ee gara Waaqayyootti boo'e jedha. Eessa irratti ol ba'e? Tulluu irratti ol ba'e. Iddoo callisaa iddoo Waaqayyo jirutti ol ba'e. Akkamittiin kadhate Eeliyaas? Jireenya qulqullummaatiin kadhate. Jireenya adda bahuutiin kadhate. Jireenya Waaqayyoof jiraachuutiin kadhate. Jireenya cubbuurraa Waaqa tolfamaarraa wanta Waaqayyo gaddisiisurraa adda bahuutiin kadhate. Kanaaf dhagahame.
hojjetaa isaa isa wajjiniin turbe si'a torba bahiitii dhaqii ilaali jedhaanii si'a torba deebi'ee torbaffaa irratti wanti xiqqoon duumessi xiqqoon amma harka namaa geessu mul'atteedha garaanarra. Ishumatu gurraacha ishumatu gaa bokkaa ulfaataa fidee jedha. Obboloota koo namni jireenya qulqulluun gaafa kadhatu eebba isaatiif ka'umsa waan ta'u Waaqayyoo waan xiqqoo erga waan xiqqoo sana baay'isa. Kanaaf kadhanni keenya akka dhaga'amuuf jireenyi keenya murteessaadha jechuudha. Waaqayyoon kadhata nama qajeela dhaga'a. Kadhanni keenya deebii kan argamsiisu baay'ee kadhanne miti. Guyyaa 30 guyyaa 40 jilbeeffatte miti. Guyyaa 30 40 jilbeeffattee laphee kee keessa summii jira yoo ta'e, jibbatu jira yoo ta'e, ejjatu jira yoo ta'e, sagaagalummaa jira yoo ta'e, miidiyaa hawaasaa kanaan kallattii adda addaatiin wanta miira namaa ejjeef kakaasu isaan lakkafamtee jirta yoo ta'e obboleessa koo obboleettii koo jireenya kee jalqaba gara sagalee Waaqayyootti deebisiitii kadhadhu. Kanaafuu kadhata deebii argamsiisu kan jedhu keessattuu torbanadhaa kutaa 19 keessatti ditteel in ilaalla. Gadi fageenyaan in ilaalla. Anyways kadhachuu jechaan Waaqayyo wajjin dudubbachuu jechaadha. Waaqayyo wajjin dudubbachuu jechaadha. Gaafa nuti dhaggeeffannu Waaqayyo in dubbata. Gaafa nuti dubbannu Waaqayyo in dhaggeeffata. Gaafa nuti amannu immoo Waaqayyoon in hojjeta. Waaqayyo immoo karaa kamiin dubbata yoo jenne tokkoffaa karaa sagalee isaatiin nutti dubbata. Lammaffaa karaa abjuu, karaa sagalee isaatii, karaa mul'ataa dhuunfaa keenyatti dubbata. Sadaffaa irratti immoo karaa namoota sagalee qulqulluu Waaqayyo irraa fidan karaa raajota qulqulluu nutti dubbata. Egaa kadhata deebii argamsiisu keessa irra ditteeliin gallu garuu kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha kan jedhu ilaalladha. Kadhatuma mataan isaa jechuun maal jechuudha? Kadhachuu jechuun maal jechuudha? Kadhachuu jechuun obboloota koo Waaqayyoon waamuu jechaadha. Waaqayyoon waamuu. Waa'ee dhuunfaa keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee hiriyaa keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee maatii keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee naannoo keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee biyya keenyaa ta'uu danda'a. Waa'ee Afrikaa ta'uu danda'a. Waa'ee giloobaalii guutummaa addunyaa ta'uu danda'a. Waaqayyoon waamuu jechaadha. Waaqayyoon waamuu kan jedhu kun immoo obboloota koo mana jiraattan keessatti obboloota keessan waamicha waamtaniin bulchaa biyyaa tokkollee waamtani. Garaagarummaa qaba. Bulchaa biyyaa tokko gaafa waamtan of eeggannoodhaan waamtu. Waaqayyoon immoo mootii moototaati. Waaqayyoo waamuu kan jedhu kun mataansaa jalqaba laphee keenya irratti ulfina qabaachuu qaba. Laphee keenya irratti iddoo guddaa qabaachuu qaba. Waamuu keenya miti kan dursu. Waaqayyoodha kan waamnu. Waaqayyoon yeroo waamnu immoo qulqullummaan waamuu qabna. Fakkeessuu dhiisuu waamuu qabna. Acbarabbaruu dhiisuu waamuu qabna. Bu'aa dhuunfatiif kaachuudhaan waamuu dhiisuu qabna. Maaliif Waaqayyoon isa nu uumedha. Isa nu tolcheedha. Wanta yaannu miti, wanta hojjennu miti, wanta gara fuulduraatti yaannullee Waaqa beekudha. Waaqayyo fuulduratti abshaala ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf kadhata yookaan kadhachuu jechuun Waaqayyo waamuu jechuudha. Faarsaa 17 kutaa nama isinii dubbisee ani sin waammadhaa jedhe Daawit. Ani sin waammadha. Ati immoo ana jalaa hin owwaatta. Tokkoffaa ani sin waammadha. Waaqayyoo warra waammatan jalaa hin owwaata. Warra akkamitti waammatan jalaa kan jedhu torbee dhufu sirriitti ilaalla. Warra laphee qulqulluu waammatan, warra fakkeessuu dhiisuu waammatan, warra fuuldura Waaqayyootti jireenya qulqulluu qaban. Namoonni tokko tokko afaan isaanii kan biraa, lapheen isaanii kan biraa obboloota tokko lapheen isaanii summiidha. Bu'aa biyya lafaa kana bakka aangoodhaaf, qarshiidhaaf, beekamtiidhaaf, bu'aa biyya lafaa kanaaf kan jaamanidha. Laphee akkanaatiin waammannullee obboloota koo Waaqayyoon tarii deebii nuu kennuu danda'a. Fedha foon keenyatti nuu kennee nuu kennuu danda'a. Deebii nuu kennuu danda'a. Fedha yaada keenyatti nuu kenne. Kanaaf ani sin waammadhaa ati immoo ana jalaa hin owwaattaa. Yaa Waaqayyo gurra kee gara kootti qabii dubbii koos dhaggeeffadhu. Kanaaf kadhata jechuun gabaabumatti Waaqayyoo waammachuu jechaadha. Lammaffaa kadhata yookaan kadhachuu jechuun
maqaa Waaqayyoo waamuu jechaadha. Maqaa Waaqayyoo. Maqaa moototaa hin waamnu, maqaa jajjabootaa hin waamnu, maqaa tajaajilaa wayii hin waamnu, maqaa parsanii wayii miti kan waamnu. Maqaa Waaqayyoo waamuu jechaadha. Uumama boqonnaa 4:26 isheetiifis ilmi dhalatee innis maqaa isaa Henoos jedhee moggaasee bara sana namoonni Waaqayyoon maqaadhaan waammachuu jalqabanii jedha. Waaqayyoon maqaadhaan waammachuu jalqabani. Isheet kun iddoo uumama boqonnaa 4 irratti iddoo Qaayaan ajjeese Hewaaniif Waaqayyoon kan kennedha. Qaayaan eenyu ajjeese? Abeel ajjeese. Abeel maaliif ajjeese? Abeel aarsaan isaas qulqulluu ture, jireenyi isaas qulqulluu ture. Waaqayyoon gara Abeelii fi gara aarsaa isaatti ilaalee, gara Qaayaanii fi gara aarsaa isaan ilaale. Maaliif aarsaan isaan dhiyeessan xurii ta'ee otoo hin taane lapheen isaan ittiin dhiyeessan inni kun qulqulluudha, inni kun garuu laphee isaa keessa ajjeechatu ture. Aarsaa hundan fudhatu obboloota koo Waaqayyo, kadhata hundan fudhatu Waaqayyo. Kanaaf isheet kun gaafa ilmoo argatu Henoos jedhee moggaase. Bara sana namoonni Waaqayyoon maqaadhaan waammachuu eegalanidha. Waaqayyo gaafa waammattan maqaadhaan waammadhaa. Maqaa isaatiin. Maqaan Waaqayyoo obboloota koo almaayitiidha. Maqaan Waaqayyoo kattaadha. Maqaan Waaqayyoo oolchadha. Maqaan Waaqayyoo uumama hundumaa irratti aangoo qaba. Waaqayyo maqaan jedhu mataansaa uumama hundumaa irratti aangoo qaba. Sammuu neecharii kamiin irrattuu gavarni kan godhudha. Gaad wardiin jedhu. Kanaaf kadhate yookaan kadhachuu jechuun maqaa Waaqayyoo waamuu jechuudha. Jireenya ofii irratti maqaa Waaqayyoo waamuu, jireenya maatii ofii irratti, jireenya biyya ofii irratti, jireenya dhimma kamuu irratti maqaa Waaqayyoo waammachuu. Inni sadaffaan kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha kan jedhuuf gara Waaqayyootti iyyuu jechaadha. Namni tokko boolla keessa gaafa bu'u kan iyyuu fi qaama isa gargaaru tokko waan barbaaduuf. Nuti biyya lafaa kana gaafa jiraannu gara Waaqayyootti kan iyyinuu fi gowwaa taanee miti. Isa kan oolchuu danda'u, isa kan baasuu danda'u, isa kan jijjiiruu danda'u, isa dhugaadhaan qulqullummaan namoota jiraataniif seenaa isaanii jijjiiruu, baay'isawee namoota qulqullummaan jiraatan seenaa isaanii jijjiiruu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Warra hatan, warra fakkeessan, warra acbarabbaran, warra aangoodhaaf, warra bu'aa biyya lafaa kanaaf jaaman, wangeela baatanii maqaa wangeelatiin warra daldalan, iddoo isaanii malee warra dhaabbatan, warra jireenya xuriidhaan deddeebi'an isaan hin jennan. Wangeela qulqulluu kana baatanii, wangeela ifa ta'e kana, wangeela dhaloota dukkana keessaa gara ifaatti fidu kana baatanii warra nagadan hin jenne. Warra wangeela nagadan hin jenne. Warra dhugaadhaan Waaqayyoof jiraataniif dhimma isaanii hiikuu kan danda'u Waaqayyoodha. Dhimma isaanii kana immoo Waaqayyoon akkamittiin hiika jettan gara Waaqayyootti iyyuu qofaan. Faarsaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3-4 akkas jedha. Ati garuu yaa Waaqayyo argitanii Waaqayyo waamaddoo kanattis Daawit. Naannoo kootti gaachana anaaf hin taata. Ati ulfina kooti. Mataa koos ol hin qabda. Ani sagalee koo ol fuudheen gara Waaqayyoon waammadha. Ani sagalee koo ol fuudheen gara Waaqayyoon Waaqayyoon waammadha dhiifama. Inni immoo tulluu isaa isa qulqulluu irraa deebii anaaf hin kennaa'edha. Akkamittan waammadha Daawit sagalee koo ol fuudhee waammadha. Sagalee ol fuudhuu kan jedhu kun obboloota koo sagalee keenya isa uumamaa kan ol fuudhuu qofa miti. Waaqayyo fuulduratti iyyi keenya kan dhaga'amu laayif kwaalitiidhaan. Jireenya qulqulluu nuti qabnuun. Waa'eedhuma Eeliyaas jalqaba amma isinii dubbise uumama tokkoffaa mootota isa duraa boqonnaa 17-18 dhattanii gaafa dubbistan Eeliyaas baay'ee kadhatee miti. Waaqayyo ibiddaan kan mul'ateef daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 kadhanne. Garuu jireenyi isaa kwaalitii qaba ture. Gara Waaqayyootti iyyuu gaafa yaadnu qaamni itti iyyinu sun xurii miti. Qaamni itti iyyinu sun waan xurii hin jaallatu.
qaamni itti iyyinu sun fakkeessa hin jaallatu. Qaamni itti iyyinu sun uumama hundaati. Hubannoodhaan kadhachuu qabna. Beekumsaan kadhachuu qabna. Qaamni itti iyyinu sun biyyee lafaarraa kan nu bocedha, kan nu tolchedha. Waan yaadnu miti numa mataa keenya kan nu tolchedha, kan nu hojjetedha, kan nu uumedha. God is our creator. Uumaa keenyan. Kanaaf waa'een keenya, strengthiin keenyas haa ta'u, weaknessiin keenya wanti Waaqayyo fuulduratti dhokate tokko hin jiru. Beekumsa kanaan iyyuu kan qabnu. Yeroo tokko nan dubbadha yeroo baay'ee jecha kana. Abboonni maal jedhu isinitti fakkaate? Saalizoo sirqooti, qiimizoo tsalooteedha. Namni tokko mana namaa tokko cabsee seenuudhaaf, hatuudhaaf gaafa deemu qufa'aa miti kan dhaqu halkan sa'aatii 7-8tti. Qufa'aa tol seenoota immoo jara maaticha isa kaasaa jira. Namni qufa'aa hatu qiimii qabattanis kadhachuun hin danda'amu obboloota ko. Akkuma qufa'aa mana tokko hatuun hin danda'amne namni tokko jibbaan, cubbuudhaan, bu'aadhaan, jaamuudhaan, maqaa wangeelatiin daldaluudhaan. Kanaaf qaama itti iyyinu kadhachuu jechaan gara Waaqayyootti iyyuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf gara Waaqayyoottanii meeshaa tokko fakkeenya isinii galuun nama tokkorraa hatee abbaan meeshichaa sun na argee yaa Waaqayyo meeshaan kun harkatti hin qabamneef na qaqqabe waan jedheen Waaqayyo mataan isaa gubbaadhaan natti kolfa. Fakkeenya isinii galuun isinii kaasaateera. Jireenya cubbuutiin hoo kadhanna obboloota ko Waaqayyoon gara sillaalu. Dursa qalbii jijjiirrachuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kanaafuu kadhata yookaan kadhachuu jechuun gara Waaqayyootti iyyuu jechuudha. Gara Waaqayyootti iyyuu jechuudha. Inni arfaffaa fi inni dhumaa har'a kan ilaallee xumurru kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha kan jedhuuf lubbuu gara Waaqayyootti kaasuu jechaadha. Lubbuu keenya, jireenya keenya gara eenyutti? Gara Waaqayyootti kaasuu jechaadha. Lubbuu keenya gara Waaqayyootti kaasu. Faarsaa 25:1-2 maal jedha isinitti fakkaate? Yaa Waaqayyo lubbuun koo ol gara kee iyyaaddi. Lubbuun koo jedha Daawit. Yaadni koo guutummaan jireenya koo ol gara kee iyyaaddi. Yaa Waaqayyo koo ani si amanadha. Sin amanadha. Akka ani iyyeellaasifamne godhi. Diinonni koos anarratti hin gammadin. Sin amanadhaa jedha. Lubbuu koon gara keetti ol kaasaa jedha. Ati garuu akka ani iyyeellaasifamne godhi. Kanaaf kadhachuu jechaan lubbuu keenya gara Waaqayyootti kaasuu jechaadha. Yaada keenya guutuu gara Waaqayyootti kaasuu jechaadha. Kanaaf yaada keenya guutuu gara Waaqayyootti gaafa kaasnu immoo yaada keenya keessa yaada Waaqayyootiin wanti falmu yoo jiraate isa dhabamsiisuu qabna jechaadha. Isa dhabamsiisuu qabna jechaadha. Egaa gabaabumatti har'a kutaa 18 asuma irratti xumurraa kadhata yookaan kadhachuu jechuun maalidha jennee wantoota ijoo ta'an 4 kaafna. Tokkoffaa Waaqayyo waamuu jechaadha. Waaqayyo waamuu. Namoonni Waaqayyo waammatan iyyeellaasifamu waan ta'eef Waaqayyo waammachuu jechaadha. Faarsaa 17:6 kaase. Ani sin waammadhaa jedhe Daawit. Jireenyi keenya qulqulluu hanga ta'etti, jireenyi keenya sirrii hanga ta'etti iddoo waammattanitti kan argamu Waaqayyo qofa. Yeroo waammattan kamuu kan argamu Waaqayyo qofa. Firri isin siqiqa, namni isin siqiqa, haalonni isin siqiqu. Hamma dhumaatti garuu yeroo kamuu haala rakkisaa kam keessattuu yoo waamtan kan argamu Waaqayyo qofa. Ani jireenya koo keessatti kan hin arge kana. Lammaffaa maqaa Waaqayyoo waamuu jechaadha. Maqaa Waaqayyo. Hubannaadhaan beekumsaan traditionally akka barre kana Waaqayyo isa jennu kana otoo hin taane beekumsaan maqaa Waaqayyo waamu hubannaadhaan
Maqaa Waaqayyoo keessa humna jiru hubachuudhaan, oolchuu jiru hubachuudhaan, keessattuu maqaa Yesuus Kiristoos keessa humna jiru, hirree jiru, jabina jiru, dandeettii jiru dhugaadhaan hubachuudhaan, dhugaadhaan xiinxaluudhaan maqaa Waaqayyoo waamudha. Sadaffaa kan kaafne gara Waaqayyootti iyyuudha. Kadhachuu jechaan gara Waaqayyootti iyyuudha. Egaa kan iyyu nama humna hin qabnedha. Namni tokko gaafa rukutamu yoo inni iyya ta'ee humna isaatii ol ta'eera jechaadha wanti sun. Kan iyyinuuf biyya lafaa kanarratti cubbuu mo'annee yaada Waaqayyootiif jiraachuu kan dandeenyu yoo gara isaatti iyyineedha waan ta'eef. Gara Waaqayyootti iyyuu jechaadha. Arfaffaa lubbuu gara Waaqayyootti kaasuu jechaadha. Lubbuu keenya, yaada keenya. Yeroo tokko tokko amantoonni argitaniirtoo ta'e jilbeeffatanii jiru, yaadni isaanii garuu hin jiru. Yaadni isaanii moobaayilii irra jira. Sa'aatii 20 obboloota koo yaadni keessan bittinnaa'ee yeroo keessan gubuurra sa'aatii tokko Waaqayyo fuulduratti yaada qulqulluu, laphee qulqulluun kadhachuutu gaariidha. Sa'aatii tokkoon isiniin tokkoffaa yaada qulqulluun, lammaffaa laphee qulqulluun Waaqayyo fuulduratti kadhachuu. Maaliif gaafa nuti kadhannu Waaqayyoon dhaggeeffata. Gaafa nuti dhaggeeffannu Waaqayyoon dubbata. Gaafa nuti amannu Waaqayyoon hojjeta. Waaqayyo akkamittiin dubbata? Karaa sagalee isaatiin dubbata. Karaa abjuun nutti dubbata. Karaa mul'ataan nutti dubbata. Yoo baay'ee fagaanne irra ta'e immoo karaa raajotaan nutti dubbata. Yoo Waaqayyo wajjin hidhata sirrii qabna ta'e garuu karaa sagalee isaa, karaa abjuu, karaa mul'ataa nutti dubbateet karaa raajotaatiin garuu nuuf dhugoomsuudhaaf nutti dubbata. Konfiirmi nu gochuudhaaf. Raajota hattoota bara kana kallattii adda addaatiin zayitii nagadan kallattii adda addaatiin saba Waaqayyoo kiisii isaanii onsan otoo hin taane warra dhugaa ta'an, warra raajota dhugaa ta'an. Fakkeenya raajota abboota darbanii warra ta'an kan akka Musee, kan akka Isaayyaas, kan akka Hisqeel, mootota warra ifatan, warra qulqullummaaf dhaabbatan kan akka Isaayyaas, kan akka Eeliyaas kutaa nama isinii dubbise, warra mootota fuuldura qulqullummaaf dhaabbatan, jireenya sirrii warra jiraatan, warra hin fakkeessine. Gara fuulduraatti waa'ee kennaawwan kana shananii moor hin baranna yoo Waaqayyoon jedhee yoo haalonni mijatee sirriitti hordoftu ta'ee barnoota babal'aatuun harka jira kan inni Amaariffa barsiisaa jiru. Kan Amaariffa already waggaa dheeraa barsiisan jira waan ta'eef barnoota baay'een harka jira. Narkaa fuutu ta'e wanta hin barsiisu. Kanaaf sirriitti barannaa zoroo kadhata jechuun yookaan kadhachuu jechuun Waaqayyo waammachuu jechuudha. Maqaa Waaqayyo waamuu jechuudha. Gara Waaqayyootti iyyuu jechuudha. Lubbuu gara Waaqayyootti kaasuu jechuudha. Kanaaf yeroo wantoota kana arfan goonu eenyummaa Waaqayyoo yaaduu qabna. Waaqayyo isa nu tolcheedha. Waaqayyo isa hunduma beekudha. Jireenya fakkeessatiin miti. Jireenya bu'aaf jaameen miti. Jireenya dalgaa fi jireenya hammeenyaan guutame isaanii miti kan Waaqayyo waammachuu qabnu. Jireenya qulqulluudhaan. Purity of life. Qulqullummaa jireenya. Isa kanarratti xiyyeeffachuu qabnan isiniin jedhaa. Ayyaanni, araarri, eegumsi Waaqayyoo golaa fi lafa iddoo haala jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Dhaggeeffadhaa, barreeffadhaa. Gaaffii yoo qabaattan kallattii kamiinuu naa bilbiluu dandeessu. Ayyaanni fi araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Barnoota keenya kan egaa ergaa Yohaannis kana torbaniin hin barannaa. Uumama garuu torban lamaan hin barannan isiniin jedhaa. Lakki torbaniin nuuf haa ta'u osoo jettan immoo egaa hordoffii keessantu murteessan isiniin jedhaa. Ayyaanni fi araarri Waaqayyoo golaa fi lafa iddoo jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Yeroo kadhata keessanii yeroo hundumaa na yaadadhaan isiniin jedhaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Maqaa Yesuusitiin. Ameen.